ባለጌ ነው እንዴ? ለምን እንደዛ አይነት ነገር የለብንም። በነገራችን ላይ እንደዛ አይነት መጥፎ ሰዎች አይደለንም። ኖርማል ጻፉ፣ በቃ አለቀ። ወጣ አምልጦ ወጣ። እኛም እሱን የፈለግነው አውቃለሁ ደግሞ እንደሚያመልጥ ዋንም ቢሆን በራመሌሳ ኢትስ ኦኬ። ያ ኢድሪስ እኮ በቃ እኔም ብሎክ አደረገኝ እንዴ ብሎክ ነገር ይጅራን ሳምቢ ጓልነር ኪኔኒ ወይኔ አምበር ኒ ጉባኒ በር ወይኔ ወንቀላ ኢኒ ሂዲሳ አሲም ቦቱን ይሰ ጉባ ጊዜ ነው ወሊን ተበቴ በራካ ኢፍኛታ ተበከ ነው ወሊን አከላ ሆት ነማነን ተበሞን ናሞቶ ወረ ሙዲተራ ሸፕ ጎዳሪ ነው ወዘላ ዋና ዲባርስ ragazzi gara che ti rasiva si diceva mani hiyo ilugo olia gutu na mek ne ilu chana jira azra ilu olia gutu gutama انت والله حلو والله هاجرات مسكينه والله يلوچنا دنا ثانك يو مالدا توبيك زيتا كايلو كينج يا جداني نيكست لمو ማና ከነትስ ጃ ጋይስ ኢሉ ኪንግ ተውቀ በዱጋ ረቢ ኪንግ ነው እኮ ሲጀመርም ያ ጉተማል amma mo stak kaso wolbra dabdani gutama hingira jetta gutu jetta gutu king wolbra shap gutu ilo agar gutu am ya mana khayyate sakasuma ichajani by the way heddu barida comment gutama kasku galato ma undi kaysan warri king ichajani gutu king kono está muito inshallah turki demba mo sadafarat oliad olivan let's go on nuzita kolbram ما ورابين دريت ربي جاي ستوري هنا brother guys ورابين يسني دريس من ورابين تاج مقولان من ورابين يرو بقى اولياد كينج تاجر من هنا اللي قالتهم ما انت حسن إدريس من ورابين جرو guys نعم هما جالس قالتهم ما عندي جالس thank you MJ thank you so much thank you دنا قالتهم غارب وبلسه فقال اوليادي سي اوليادي بيتي ما مكان تقريبا انا رجيشن والله ري فرقه يا اوليادي بس تو مسوي هنا اوكي إدريس نمني ورابدن فاق نقولاشي سينيورا بيرا لا تكون ناسي اكني سو اي بوست نقول انا كده Hello, baka root. Thank you so much. बित्ती रगते मल्ले बनना था चू अब्बाते बित्ती बोल वाइने दूध से रगत ब्रो भी दी बित्ती को thank you कैसे शब्द को आगे से आकर बोल ब्रो ना रगता मुंह का उन्हें रगड़ने बनना Oh, Abdu, Abdu, Kia.
ammaaf muu'eet godhamtee jirta. Kuni jechuun waarningiidha. Lammataa immoo biloo godhamtaa itti bu'u. Amma akka badii irraa marattuuf muu'eet taatee jirta. Isaa kanarraa kaasee hanqalumatti. Mormuu gaafa dhuftu amala yoo sirreessitee itti fufta mana kana jiraachuu yoo fufne immoo azaaba mana. Viidiyoo sawwaraa bisan guutuudha erga. Thank you so much. Galatoomni waan dhaggeeffattu. Maatiidha. Hidhaan harka namaa irratti isin jirti beekanii karadii qofaa miti nutis waa hidhuu dandeenya. Hidhuu dandeenya gadhiisuu dandeenya. Kun oliyaadii. Ne oliyaad kun dhufee amma oliyaad kiingidha jedhaan eegzala bannaas. Ne oliyaad barreesse komantii gaati. Barnaa ala taree. Oliyaad jedha kun amali maal taatan maqaan isaa. Egaa oliyaad inti maqaan deemaan akkasuma itti garate. Oliyaad jedha kun yaad ko. Thank you. Kuno. Makidaችን akkamitti lubbu nagaa fayya fayyaadha waan sirraa fayyu qofa amma giseen qofa as biran dhukkubu eegalee malee wayyaa gadi siqee rabbi si haa kennu yaa sadeemanni gargar siiquuf hafee jira amma achumatti ija namaati bakka akkana jiru. Hai warra taabtaabii akkamitti dagatte garuu warri harki isaanii nu jecha qomaachee nu jecha harki isaanii mara jiraatu ufumaa keessanii tanchuu jedheeni. Harki jaraa barra jiru yoo amma qubeellaa afaan namni isaan fuudhee yoo itti kaa'e barre irra waan teessuun sooba yoo pilaastara fa'aa wayiin qabsiisan malee harki wayitaraatti daa'ima nyaadhu. Ayyee galatooma wallaahi hedduu galatooma matarra nu jirtan yaa faamilii kiyya akka mana ibsaatillee warri taabtaabii nu jecha harka mana madaamitti asitti harki isin inni ta'e qubni keessan hedduu isin jaalanna hedduu isin kabajna guyyaa tokko immoo sapiraayiz isin goona shi. Irriba dhabanii mana taa'anii yaabannaa wallaahi thank you so much guys. Wallaahi guyyaa tokko sapiraayiz isin goona jechuudha. Ana ibsaa wal mari'annee maal akka sapiraayiz isin goonu laallee jechuudha. Okay waan isin gammachiisu tokko goona akka sapiraayiz taatan. Because galata guddaa nurraa qabdan. Bar taabtaabii fa'aa barii 3,000 seenanii barkana jechuun yaaddee. Har'a sirraa bareedee maasii. Rabbiin na fudhatu deemaa talaata. Taa'ulla. Dhukkubsadhee wayiin deemu deemaa. Astaghfirullah. Maal jechuudha? Rabbii boo'ee tanaa fudhatu nama bareechina fudhata astaghfirullah. Biliin qabu baasaniifi. Wallahi haadha sirraa bareedeera waan hin beeku. Maashaallah. Waan asin achi bahe na godha gaa'e. Wayii kan keessi eessa as baatu? Rabbii umrii kan keessi adeemsisu immoo akkasii jedhamu. Atiin kofaltaa garuu ka faamilii hirrifatanii boo'uu jiran mana kanatti. Astaghfirullah isin jedhee baran. Namal kolfuun. Uummanni boo'uu jira. Guli astaghfirullah isin jedhaan. Astaghfirullah uummanni kiyya boo'uu jira filiis wanta godhu. Deema achi kanaan rabbi waggaa meeqa si jiraachisaa kan maal bu'anii miti astaghfirullah rabbi na fudhatu deema yaa rabbii
waan wantaane qalladdaa bar maal jechuudha. Duuba si haa tursiisu kanaa umurii meeqa waa meeqa yaadna waa meeqa waliin jiraachuu waan akkam taate ishee. Kanaa sinti ilma keenya barree sinti nagarii barumsa geessinee. Fakkeenyaaf yoon biiroo. Yoon biiroo fakkeenyaaf maaluma fakkeenya akkanaayyuu hin ta'u astaghfirullah lazim maal saarra waan saniif si kaasa. Jaana mucaa onaa asirra hin jirtu. Please sagalee kana waraabina uumaan ta'e dhageessitu gaara biirri fatti. Waraabina ishii ganama hirriba yoo kaa'atu ilaalti. Waraabina. Dhiisiree waan akkanaa maal inni waan akkanaa maal waan akkanaa jechuun subhaan. Astaghfirullah lazim jechuudha qofa wallahi. Rabboon yaa kanaa umurii rabbi isaa dheeressu maali kana mala abboo. Yaa rabbi umurii dheeressanii ilmoo akkatti gaafaan nama dhiibbatu dheereskii ta'e maaluma akkana bara. Ilmoo akkanaan siidhaan barbaadu akka biyya deemula. Amma na yaachiste anallee biyyaan baasa isaatti akkam fiigu na godhuu heddu. Ilmoo akka deemu adarratti akka dhiibee deemu tokkoon siidhaan yaada qaba waan ta'eef rabbiin na dheeressu yallaa ja'a akka deemu jechuudha. Kamara kana hunda jechaa jechuudha. Akkana deema. Akkasi deemaa sin jiba ajaa'iba. Maal gochuuf na ta'e akkana deemaree jedhanii taragaaga'ee deemu. Jechuun bakka intiraan qofxanna jechuudha bara akkas deemu jechuun. Namni qofxanne jechuudha. Qofxanne mucaa morma keessaa bitte qofxanne jedhettee bilookii mara laalaa deema akkana namni akkana deema. Asiinillee argaa deema. Garuu rifeensa akka keetti jirata. Akkanuma. Eegaa. Bara kan dhiibu abbaan kee abbootiin keenya kun bara ifi akkanatti dabarsitanii ilmoo immoo akkana malaaxaa guddistan jedhadhuma isaanii bara rakkoo. Mucaan kiyya cinkii takka qabu faa jedhee jira. Wanni isa akkana godhii akkas godhii kana godhii namni bara waan keessa darbee haa dabru jedhanii karaa badarraa isa qabaniituma zinnatti haa jiru. Akkana godhettanii malaaxaa yoo guutee amma kadeemuu xiqqaa godheetuma mataan keessa qof jaabar yoo namni malaaxaa godhatee deeme. Waan si ajaa'iba immoo waan nagarra immoo waan argaa arguu fakkeenyaaf abbaan kiyya duraan takka maashinaan irraa itti reembeeku beeku malaaxaan irraa ciraa hagaan uuruu olee. Dhageen waan amma dhageen waan durii waan amma innaate kan wanni dur maal jechuu wanni dur jechuun maal jechuu waan abbootiin keenya nu dhaalchisan tokko chan dhiisnu nu. Ofii jeeti dubaati akkam arafaa itti gootee as.